Kophee qulqulleessuu irraa gara kitaaba barreessuutti Marvillee Hangisan jedhama. Akka lakkoofsa warra Awuroopaatti bara 1922tti biyya Sao Paulo jedhamutti dhalate. Dhalatee ji'a tokkoffaa isaatti harmeen isaa sababa wal waraansa uummattoota biyya keessa Hayuutii fi Mokoo jedhamu gidduutti rasaasa warra Hayuutiitiin rukutamuun erga duutee booda gareen waraana warra Hayuutii warreen Mokoo ajjeesanii walitti qabuun reeffa namoota kumaatamaan lakkaa'amuu yommuu guban haati Marvillee siildii ibidda kanaan gubatti jedhama. Loltoonni Hayuutii daa'ima ji'a tokko haadha isaa harkaa fuudhanii gara biyya isaaniitti galanii. Daa'imman Marvillee waliin boojamanis lakkoofsaan gara 800 ta'antu sanyii warra Hayuutiitiin fudhatame. Erga gara biyya isaaniitti geessanis qarshiitti jijjiiramanii yookiin gurguramanii qalamuun irbaataa durreef saree warra Hayuutiif akka oolan murteeffame. Marvilleenis maanguddoo adurree hedduu qaban tokkotti doolaara duwwaa tuqaa 78 gurgurame. Maanguddoon Marvillee bitanis simboo fi marartee daa'ima kanaa irraa kan ka'e qaluuf mararamanii. Turtii ji'oota hedduutiin booda dhaabbata galmeessaa ragaa daa'immanii kutaa magaalaa isaanii geessuun galmeessisan. Haa ta'u malee erga daa'imni kun galmaa'ee mormii hamaatu irratti ka'e. Mormichi soorteen warra Mokoo Hayuutii keessatti guddachuu hin qaban kan jedhu ture. Sodaa isaan duguuggaa sanyii warra Mokoo irratti godhantu kudhaama itti ta'e. Erga mormii jabaan gaggeeffameen booda Marvilleen akka qalamee sooraa durreewwanii ta'u murtaa'e guyyaanis qabame. Maanguddoon Marvillee bitanis guyyaa beellama qalmaa Marvillee dursuun mana isaanii keessatti boolla meetira 14 qochisiifatanii. Boolli qotame kunis manuma jireenyaa isaanii keessa ta'e gadi fageenyi isaa meetira 14 dalgeen isaa ammoo meetira 10 kan qotame ture. Erga boollichi qotamee dhumatee boodas cirrachaaf simintoodhaan bareedee hojjetame. Kutaa kutaanis itti tolfamee ibsaanis itti galfamee erga qopheeffamee dhumatee booda maanguddoon ganna 51 beerkaan gagaa'ellee Marvillee fuudhanii adurreewwan 100 horsiisanis bakkeetti gatanii ilma qalmaaf qophaa'e waliin boollatti galanii. Beellamni qalma Marvillee gaafa ga'u Marvillee barbaacha mana yoo dhaqan manni adde beerkaan duwwaa ta'e argame. Adurreewwan ishees mana keessatti dhumanii manni ajaadhaan guutame. Gareen Marvillee barbaacha dhaqes waan ta'e walii wallaaluun qaama dhimmi ilaaluutti beeksisanii dhiisanii. Beerkaan wantoota isaan barbaachisu hunda fudhatanii waan gara boollaatti gadi bu'aniif dhimmi gara alaatiif isaan yaachisuun ture. Adde beerkaan daa'ima sanas kunuunsuun sirnaan guddisuu irra jiru. Turtii ji'a afuriin boodas boolla sana keessaa ol bahan. Ji'oota afuriif walitti aansanii aduus ta'e qilleensa gogaa arganii waan hin beekneef fuulli isaanii wallaalchisee waan jiruuf keessummaa fakkaachuun ija ummataatti gadi bahanii. Garuu mana jireenya isaanii keessatti argamnaan waan qabamuu danda'aniif mucaa qarshiidhaan bitan Marvillee qabatanii gara biyya ollaa isaanii Niiyorkitti imalanii. Niiyorkis kan deeman mucaa kana gatuuf ture. Kunis milkaa'ee fi halkan keessa lafa gabaa magaalaa Niiyork Niikam supermarkeetii jedhamutti gatanii barreeffama afaan Urduun waraqaa fuula lamaa irratti katabanii uffata tokkoon maruun irra kaa'anii gara biyya isaanii Sao Paulootti deebi'anii. Marvilleen mucaa umrii waggaa tokko ta'eera. Horumtaa isaas namni isaa argate gara hospitaalaa geessuun fayyaa guutuu qabaachuu mirkaneessuun mucaa kana ofiif oolfate. Marvilleen erga umriin isaa waggaa 6 ta'ee booda hacuuccaa fi reebichi warra isaa argate sanaa itti cimuun jireenya karaarraa filate. Kadhachuudhaanis meeshaalee ittiin kophee qulqulleessan bitate. Kophee qulqulleessuuf murteeffate. Bakki jireenyaas ta'e bakki hojii isaa daandiidhuma gubbaa ture. Akka waggaa lamaan boodas qarshii hojjetee argate walitti qabachaa tureen mana xiqqoo kireeffate. Guyyaa hojjechuuf halkan immoo barachuuf murteesse. Akkuma barnoota isaa itti fufeen barumsatti cimaa ta'uun barsiisotaaf namoota hedduu biratti beekamaa dhufe. Marvilleen maqaa Hangisan jedhullee ofumaaf kan moggaafatedha. Akkuma sadarkaa barnootaanis fagaateen kitaaba The Whole Story yookiin seenaa boollaa jedhu barreessee maxxansiisuun gabaarra oolche. Kitaabichis uummata biratti jaalatamummaa guddaa argachuun doolaara miliyoona 30tti gurgurame. Har'ayyuu taanaan addunyaa gubbaatti kitaaba gatii olaanaan gurgurame jedhamuun beekama. Walumaa galatti Marvilleen umrii isaa 61tti kitaaba seenaa saayikooloojii falaasama jechamootaa fi asoosamootaa walumaa galatti kitaabota 49 maxxansiisuun nama milkaa'aa fi burqaan qalama isaa eebbifame ture. Akka lakkoofsa Awuroopaatti waxabajjii 19 bara 1983tti addunyaatti nagaa dhaammatee du'aan addunyaa kanarraa boqate. Inni du'us kunoo kitaabonni isaa 49 isa jiraachisanii. Haa ta'u malee beerkaan akkuma gara biyya Sao Paulootti deebi'aniin sababa Marvillee miliksaniif qofa osoo lubbuun jiran ibiddaan gubaman. Namaaf aarsaa taatus seenaan si yaadatam. Maddi keenya kitaaba Marvillee Hangisan The Whole Story jedhudha.